odola Faximoo keessatti yeroodhaaf hidhameetu jiru achitti Waaqayyoo mul'ata itti agarsiisee dhalootaaf raajii isa dhumaa yookaan mul'ata isa dhumaa kana barreessee achumaan ol fudhatamee biyya jiraattotaa jira. Abbaan kun barri tokko dhufuudhaaf jira nu fuuldura. Bara lallabaan dhibu, bara abboota amantii dhiban wareegaman, bara namni nama jajjabeessu dhufuudhaaf jira. Kana badaa fagootti sin wallakkoofnu taatee ta'aa jiru gaafa laallu yeroo ishee dhiyoo fakkaatti. Kanaaf bara namni dhibu keessa warra Waaqayyo gaafa rakkinaaf achi kaawwate sun dhufanii wangeela lallabuudhaaf jiru. Isaan eenyu fa'i? Tokko Henookidha, Melkiseedeqidha, Izraa Sutu'eel, Yaareed abbaa Qoqaa biyya Itoophiyaati, abbaa Aragaawiidha, abbaa Gariimaadha, qulqulloota salgan keessaa jechaadha. Egaa Yohaannis abbaa wangeelaa kanaa kan biraan hedduun isaanii jiru. Naakotoo La'aab kan jedhaman jiru. Keessumatti namni laqamtee kana ammoo bara 1972 kan ol fudhatame jira. Abbaa Balaay namni jedhamu Gadaamii Asaboot keessatti. Isaan kun ganaa bara rakkinaa bara namni wangeela lallabu dhibu dhufanii lallabuudhaaf jiru. Barri rakkinaa beela wangeelaadhaa beela sagalee Waaqayyoo akka dhufuudhaaf jirus kan raajame jira. Matsaafa raajii Amoos boqonnaa 8 lakkoofsa 9 irratti barri beelaa dhufuudhaaf jira. Barri ilmi namaa dheebotu dhufuudhaaf jira. Beellichi garuu beela midhaanii miti. Beelli sun garuu beela bishaanis miti. Beela dubbii sagalee Waaqayyooti jedha. Yaa maatii Waaqayyoo waa qalbeeffadhaa. Amma haala mijataa keessa teenyee akka nuuf galuutti teenyee barachuudhaaf jirra. Naxalaa kana uffannee akka hin deemne bari dhufuudhaaf jira. Morma keenyatti maatama kaawwannee akka hin deemneedhaaf kan nama dhorkatu dhufuudhaaf jira. Bilisummaadhaan baanee teenyee hojjennee jiraachuudhaaf waaqessuudhaaf mana Waaqayyoo dhaqnee galuudhaaf barri dhorkamu dhufuudhaaf jira. Kanaaf bara sana keessaa ilmi badiisaa suni ji'a 42 addunyaa kanaa ni to'ata. Addunyaa kana marase to'ata. Mul'ata Yohaannis boqonnaa 13 bara sana keessa dhufanii wangeela lallabuudhaaf jiru. Bara sana keessa nama jajjabeessuudhaaf kan jiran abbaa kanaa. Egaa abbaan kuni kan qabattee jirtu jabeessi qabadhu jedhee yeroo jalqabaadhaaf yeroo sanaaf kan inni dubbate mana kiristiyaanaa Filadelfiyaa jedhamtuudhaaf. Filadelfiyaa jechuun jecha Giriikiiti. Hiikoon isaa garuu jaalala obbolootaa, tokkummaa obbolootaa jecha. Tokkummaa obbolootaa barbaachisaadha. Obboloonni tokkummaadhaan yoo jiraatanii, jaalalaan yoo jiraatanii, waliigalteedhaan yoo jiraatanii, Waaqayyos gidduu isaanii jiraata waan ta'eef. Maal jedhu abboonni iddoo jaalalli jiru nagaatu jira, lafa nagaan jiru Waaqayyotu jira, lafa Waaqayyo jiru immoo waan hundumaatu jira jedhu mitiire. Kanaaf isaan jajjabeessuudhaaf jecha kana kan inni dubbate. Amma garuu gaa baay'ee isin hin dadhabsiisu sakaannan isaa wanta nuyi qabachuu qabnu mee maaliidha? Jecha waan qabadhaa. Wanta nuyi qabachuu qabnu qabannee haga dhumaatti jabaannee dhaabachuu kan qabnu maaliidha? Inni jalqabaa amantiidha. Inni jalqabaa wanti nuyi qabannee dhaabachuu qabnu amantiidha. Waa'ee amantii ilaalchisee amantiin meeshaa ittiin Waaqayyoon gammachiisnudha. Amantiin Waaqayyoo hundumaa uume, hundumaa qabu, hundumaa sooru mitiidha kaasee haga isa guddaatti. Samii torbanii kaasee kan argamuuf kan hin argamne hundaa kan uume Waaqayyo jira jedhanii amanuudha. Tokkos amantii jechuun Waaqayyoof amanamuu jechaadha. Tokkos dhaabbata ibsa. Dhaabbata iddootti Waaqayyoon amanatan ibsa. Amantiin ni jedhu. Kanaaf dhaabbata amantiidhaa inni jalqabaadhaa jira. Baay'inni dhaabbata amantii kanaadhaa qulqullootaaf kan kennamteedha. Qulqullootaaf kan kennamte kunis guutamtee al tokkichi Waaqa harkaa kan kennamteedha. Isee kanaatiif yookaan iddoo dhaabbata amantii kanaatti jabinaan ciminaan
onnee guutuudhaan haga dhumaatti jabaannee dhaabachuu qabna. Sakana laalchisee qulqulluun Yihuudaan obboleessi Yaaqoob ergaa isaa boqonnaa tokko lakkoomsa 3 irratti akkana jedhe. Amantii qulqulloota Waaqayyo biraa guutamtee kan kennamte sana haga du'aatti jabeessaa qabadhaa, itti qabsaa qabadhaa jedha. Waan 4 jedhe barataan kun. Isa jalqabaa Waaqa biraa kan kennamte jedhe. Kan lammataa guutamtee kan kennamte jedhe. Kan sadaffaa al tokkicha kan kennamte jedhe. Jabeessaa immoo qabadhaa jedhe. Waaqa biraa guutamtee al tokkicha qulqullootaaf kan kennamte. Kanaafuu Waaqa biraa kan kennamte waan taateef, guutuus waan taateef hin irratti jedhanii itti dabaluun hin barbaachisu. Hirruu ta'e jedhanii dabaluun hin barbaachisu. Guutamtee makallaatamte waan ta'eef isee kanaaf jabeessinee qabachuu qabna. Qulqullootaaf kennamte yeroo jedhu yeroo jalqabaadhaa qulqulloota ergamootatti laatamte amantiin kun. Akkaataa itti qulqulloota ergamoonni Waaqarraa kennamtee fi itti waaqessaa turan mee waan xiqqoo tokkoon isin yaadachiisa. Matsaafa raajii Isaayyaas boqonnaa 6 lakkoomsa 1 irraa kaasnee gaafa laallu akkana jedha. Bara mootichi Ooziyaan du'e manni qulqullummaan Waaqarraa sun ni baname. Waaqayyos wayyaa ulfina qabeessa sana uffatee mana qulqullummaa isa Waaqarraa sana keessa taa'ee nan arge. Ergamoonni warri Suraafeel jedhamanii warri kochoo jaajaa qabanii kochoo lamaan fuula isaanii golganii kochoo lamaan miilla isaanii golganii kochoo isaanii lamaan immoo kaabaa kibbatti baalixatti mana sana keessatti kallattii arfanuudhaan balali'anii qodaa aarsituu ixaanaa maayixan yookaan xinaa yookaan ultuu kan jedhamu qabatanii manicha keessa yommuu isaan ulaa galata Waaqayyoodhaaf yommuu dhiyeessan, yeroo galata Waaqayyoodhaaf dhiyeessan immoo si'a 3 qulqulluu 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 qulqulluudha Waaqayyo gooftaan maccaa jedhanii adda isaanii gadi gombifamanii gonfoo isaanii mataarraa gadi kaasanii lafa kaa'anii galata yommuu isaan dhiyeessan nan argee jedha. Jarana amantaan qulqullootaaf laatamte kun isheen jalqabaa akkasittiin Waaqarraa waaqessu. Egaa asirratti waa hubadhaa, isa akkasittiin Waaqayyo ergamoota isaatiin Waaqarratti waaqeffamu kana karaa abbootii keenya warra qulqullootaadhaa achi Waaqayyo mul'ata isaatti agarsiisee kan biraa qaamaanis achumatti ol ba'anii gara biyya lafaatti fidanii nu barsiisanii. Ilaalaa gaa achirra manni qulqullummaa jira, addana manni qulqullummaa jira tokko. Achirraa seesanii qulqulluu jedhu asiitii ganama yeroo kidaanii yeroo qiddaasee manicha keessa naanna'anii seesanii qulqulluu jedhu tokko. Achirraa Suraafeel kan jedhamanii luboonni 24 warri Waaqarraa jiru. Addanas luboonni Suraafeelitti kan fakkeeffaman jiru. Isaan sun kochoo qabu. Isaan kana dhugoomsuudhaafis kan akka abbaa Takla Hayimaanoot kan akka abbaa eenyuun siniin jedhaa kochoo baasaniiru isaan fakkaataniima. Karaa adda biraa wayyaa isaan uffatanii tajaajilanii kochoo ka fakkaata. Fakkeenya kanaan tajaajilu. Manicha keessa naanna'u, asis manicha keessa naanna'u. Achirraa ultu yookaan xinaayi maayixantii qabu asirraas jira tokko jiradha. Kanaaf akkasitti Waaqarraa nuu laatamte lafarraa fakkaatti hin qabdu. Kanaaf Waaqa biraa guutamtee qulqullootaaf laatamte yeroo jedhu akkaataa kanaan nuu laatamte. Galanni Waaqayyootiif haa ta'u. Isa kanammoo eenyutu ol ba'ee fideettan akka fakkeenyaatti namni biyya Itoophiyaa qulqulluu Yaareed fakkeenya. Fakkeenya. Sadaasa 5 ol ba'ee 6 fidee dhufe. Isaanirraa baratee fidee dhufe. Jecha yeedaloo isaanitti yeedaleessan kana. Warri kaan mul'ataan arganiiru. Waaqayyo barsiisee hafuura qulqulluudhaan. Akkaataa kanaan amantiin keenya guutamtee kan laatamte. Jarana sirna kanaan manni ishee ijaaramee sirna kanaan waaqessuu jalqabamuun arra miti. Baruma jalqabaa kaasee jira. Boris ni jiraata. Isa kana nuu kenne galanni guddaan Waaqayyootiif haa ta'u. Egaa amantii keessan isa jabaa kana jabeessaa qabadhaa. Yoo sirrakkisa ta'e immoo yoo
sini galuun sin rakkisa sin cinqe yoo ta'e immoo daandiitti baa qoradhaa ilaalaa. Kitaabaa jiru bukkee qabaa ilaalaa. Kunoo dhugaadha lafa jira. Akkana jedha waa'ee isa kanaas Saafa raajii Ermiyaas 6:16 irratti gara daandiitti ba'a. Karaan isheen jalqabaa kam jedha gaafadhaa. Yoo agartan immoo irra bu'aa deema. Iyyaafadhaa irra bu'aa deema. Lubbuu keessanii boqonnaa argattuu jedhe. Iyyaafachuu qorachuun hin danda'amu. Sammuutti hin qorannu nuu laateera waan ta'eef. Eddan achirraa akkas ta'e ni lafarraa akkas ta'uu qaba. Lafarraa kan kana fakkaatu kamiidha dhanatti himaa. Xinnoo see yoo jiraate kan itti fakkeessu warra kaatolikiiti. Isaan iyyuu immoo waa'ee waaqummaa Yesuus Kiristoos irratti wal ganna. Waan guguddaa baay'eedha garaagartummaan keenya kan ibsu. Kanaaf adda baasaa qoradhaa. Oolumaa galaa akka kitaaba qulqulluun jedhutti yoo ta'e amantiin tokko cuuphaan tokko gooftaan tokko jedha caafamee jira. Efesoon boqonnaa 4:4. Yoo amma kan baay'atu fakkaates gaaf tokko tokkotti sanaan sannaatee dhaabatti. Hin hafu kun garaan sanaa jiru. Maafa godhattu yeroo madarbee rakkoon garaagaraa tokko mudatee ture bara 1998-99 kiristaana kan ta'an hundumtuu sabasabanii tokko ta'an. Waan namaa sana jalaa ooluudhaaf eessatti beekii, eessatti gidaamii, eessatti bashaashaatti, eessatti limmuutti ol bukkee dhaabatan gaafa sana. Maal beektu gaafa sana boru waan ta'uudhaaf mee waliin jibbinaa badaasa. Tokko ta'uun keenya nafu jaallannes jibbinas. Inni kan biraan Ibroota boqonnaa 3:14. Ibroota boqonnaa 3:14 irraa maal jedha? Amantii keessan isa jabaa jalqabaa sana haga dhumaatti jabeessitee qabattee yoo dhaabatte dhaala Kiristoos hirmaattaa jedha. Yoo sitti tole yoo ofii jette jabeessi qabadhu. Dhaala Kiristoos hirmaattaa dhiiftee nan si dhaala isaa dhabu. Amantii isa jabaa jalqabaa inni jabaa jalqabaa kam gaafadhaa? Seenaa kam qoradhaa? Amantii Abrahaamiiti, amantii Museeti. Amantii abboota keenyatti kenname seera garaa gamootaan dhaalameedha. Amma jumaatti jabeessaa qabadhaa. Inni kan biraan Ibroota boqonnaa 13:7. Ibroota boqonnaa 13:7 irraa maal jedhaa? Abbootii keessan warra hangafa keessan ta'an isaan faana bu'aa deemaa. Amanannaa isaanii adeemsa isaanii sirna waaqeffannaa isaanii qabadhaa. Isaan duukaa bu'aa deemaa jedhe. Isaan eenyuun ergamoota irraa kaasaa kan jiran sana qabadhaa deemaa. Qabattanii har'a geessanitti boris qabadhaatti fufaa kan qabattee jirtu jabeessee qabadhu jedhameera. Kanaaf jabeessinee qabachuu kan qabnu amantii. Waa'een amantii qosaan hin jiru. Abbaa tokko abbaa beekamaa tokko hattuu jedhanii arrabsan hin callisan. Saamtuu jedhanii hin callisan. Gantuu jedhanii jennaan utaalanii morma qabatan. Gantuu jechuun Waaqayyoon ganuun asirratti qosaan hin jiru. Amantii irratti qosaan hin jiru. Kanaaf amantii keessan jabeessaa qabadhaa. Bitaatti hin gorinaa, mirgaatti hin gorinaa. Raajii sobduun hin dhufu, dhufanii nama wallaalchisu jedhee caafamee jira. Dhufuun dirqama. Raajii gochaa dhufu, dhukkubsataa fayyisaa dhufuu hin danda'u. Dinqii gochaa dhufuu hin danda'u. Seexana baasaa dhufuu hin danda'u. Ati garuu kanaan hin dogoggorin. Raajiin caafame raawwachuun dirqama waan ta'eef kana laaltee hin dogoggorin. Dhukkuba keetti yoo ta'e hin fayyita maal homaa miti. Guyyaa qaba malee Iyyoob iyyuu waggaa 38 ciisee fayyee. Yoskiinaan waggaa 12 dhiigi ishee dhangalaa ture ni fayyita. Atis guyyaa qabda ni fayyita. Amantii kee ilaaluudhaaf jedhete Waaqayyo. Kanaaf dhukkuba keef jettee, sadhabdee rakkina keef jettee, qaleensa jireenyaaf jettee kan biraan waan sibeef amantii keenya jijjiirin jabeessii qabadhu dhaabadhu. Wangeela Maatewos boqonnaa 7:20. Baay'een yaa gooftaa yaa gooftaa yaa gooftaa naan jedhu maqaa keetiin ajaa'iba hojjenneerraa, maqaa keetiin dhukkubsataa fayyifneerraa, maqaa keetiin dinqii goone seexana baafneerra naan jedhu. Ammatumaa isin hin beeku jedha. Kun jecha gooftaati. Seexana baasuun madaalii amantii miti. Dhukkubsataa fayyisuun madaalii amantii miti. Ajaa'iba gochuun madaalii amantii fayyinaa miti beekaa. Kanaaf maatii Waaqayyoo kanammaa maaliyyuu gochuu hin danda'a beekaa isa kana. Kanaaf sin hin dogoggorinaati amantii keessan jabeessaa qabadhaa dhaabadhaa. Garuu amantii keessan isa jabaa jalqabaa kana gantanii jennaan sinitti murtaa'aa jira caafamee jira. Lammaffaa Xiimotewos
boqonnaa 3:12 amantii isaanii isa jalqabaa waan dhiisaniif isaanitti ni murtaa'a kan jedhamu jira. Yoo gaabbii galanii deebi'anii gaarii yoo ta'u baate ana dubbatamini kitaaba jedhee jecha Waaqayyooti. Waaqayyo nuuf haa deebisu nu haa gargaaru. Kanaaf inni jalqabaa dhaagaa wanta nuyi jabeessinee qabachuu qabnu amantii keessan jabeessaa qabadhaa. Amantii keessan jabeessanii qabachuudhaaf immoo baradhaa. Waa'ee soomii baradhaa. Waa'ee qulqullootaa baradhaa. Waa'ee sulaatii baradhaa. Waa'ee mana qulqullummaa baradhaa. Waa'ee ergamootaa baradhaa. Waa'ee sabni kana gararraa kan jiru waa'ee sabni torbaa baradhaa. Waa'ee gennataa baradhaa. Waa'ee si'ol baradhaa. Gennati hin baname malee si'ol hin cufamne. Beekaa kana. Gennati hin banamti si'ol garuu cufamte hin jenne. Maaliif kan itti galan jiru waan ta'eef isaanii warra amantii isaanii sirriitti baratanii warra hin qabanne. Kanaaf amantii keenya barannee sirriitti akka qabannuuf kadhannaan giiftii maaramii nu faana ta'u. Lammaffaa barumsa barattanii qabdan jabeessaa qabadhaa. Eenyurraa akka baratte maal akka baratte jabeessi qabadhu jedhee caafamee jira. Kan ammoo caqasa duwwaan sinii kennaatiin garaa dubbifadhaa. Fakkeenya 4:1-14 Filiphisiyoos 4:4 waan narraa baratte waan narraa fudhatte waan narraa dhageesse jabeessi qabadhu jedhe qulqulluun Phaawulos gaafa gorsu warra Filiphisiyoosiin. Randee dhaggeeffadhaa. Waan narraa barattani waan narraa fudhattani waan narraa dhageessani waan narraas agartan jabeessaa qabadhaa. Kiristiyaanummaan jarana sassaabame duwwaa dubbisuu miti. Bara kanatu bara hamaa taanaan caqaisaa eessa jira jedhanii mootiin qamalee waama qajeelaa waanuma gaarii abbootarraa agarre abbootarraa dhageenye yeroo isaan dubbatan kan fudhachuun dirqama keenyaati. Kitaaba qulqulluun sassaabame duwwaan jenna. Caqasa tokko sii dabala qabadhaa ammas waa'ee kana. Lammaffaa Tasalonqee boqonnaa 2:15 yaa obboloota koo jabaadhaa dhaabadhaa jecha keenyaanis ta'e ergaa keenyaanis ta'e nurraa barachuudhaanis ta'e hoduudhaan kan nurraa dhageessan san jabeessaa qabadhaa jedha. Maadureen barumsa keenyaa kan baratan qabattee nutti jabeessi qabadhu. Kan baratan jabeessaa qabadhaa. Abbootiin keenyaa amantii kanatti jiraatanii kan dalaga'an kan caafan qofa dubbisan miti. Indaa'um caqasuun kan jalqabame edda shakkitoonni baay'atanii booda akkasumatti hin barsiisu rakkootti namanus. Kan nama dhibu amma boqonnaan kitaaba qulqulluu yoom kenname lakkoomsi yoom itti kenname amma bara isaa beennaa mata dureentu yoom itti kenname kitaaba qulqulluutti dhiyeenyaan jaarraa 15ffaa keessaa isa dura abboonni waa'ee tiksiin beekan waa'ee lakkoomsaan beekan kitaabi kunis akkuma ammaa kanatti walitti hodhamin sa'inaa akka kontirooyi tokkodhaan maramee ta'a ture. Kan inni walitti guuramee hodhamuu jalqabe bara 325 booddeedha. Walgahii qe'aa booddeedha. Boqonnaan kan kenname immoo jaarraa 15ffaa keessaa dheengadda. Lakkoomsi kenname dheengadda. Kanaaf abbootii keenya akkamitti nama turarre isuma dhaga'an qabatanii isa gaariin qajeelaa ta'e fudhatanii isa nama fayyadu hin fayyadne adda baasanii beekanii gingilchanii beekanii fudhatanitti fayyadamaa turan. Kanaaf maal jedhe qulqulluun Phaawulos warra Tasalonqeedhaanii kan dhageessanis jedhe kan narraa utuu hojjedhu agartanis jedhe ergaan kun kan sin qaqqabes jedhe hoduudhaan dhufaa darbaan kan sin qaqqabe qabadhaa jabaadhaa immoo dhaabadhaa jedhe. Kanaaf kan baranne kanaan jabeessinee qabannee dhaabachuutu nurra jiraata. Inni kan biraan lammaffaa Xiimotewos 3:14 gubbaa irratti akkaataa baratteen akkaataa hubatteenii jabaadhuutii dhaabadhu irraafamin jedha. Kanaaf akkaataa barattaniin hubattaniin jabaadhaa dhaabadhaa wanti nama raasuu nama dogoggorsuu barumsa baranne laphee keenya keessaa kan buutu wanti baay'een baramnaa kana keessa baay'atanii jiru waan ta'eef waan barattan barachuudhaan jabeessaa qabadhaa. Roomee 16:17 irraa akkas jedha. Roomee 16:17 irraas akkana jedha. Barumsa sin barattaniin warra morman irraa fagaadhaa jedha. Barumsa sin barattan irraa warra morman sin dogoggorsuu kan barbaadan isumaayyuu akkamittiin afaan dhadhaa dibatanii waan gura nama toluun gaarii fakkaatuun warra nama goyoomsan irraati baqadhaa fagaadhaa. Waaqayyo immoo seexana miilla keessatti immoo siniif haa caccabsuu jedha dhumarratti. Kanaafuu wanta sin fakkaanne bira dhaabatinaa
iddoo sin fakkaanne sin naqinaa namni mana baaburaa seenuu daakuun dibatiin hin ba'uu jedhambooti maali tokkodha atis akkana jettanis akkasan jedha utuu tokko taangi tokko dhaaban hawaasummaan tokkodha hidda dhiigaan tokkodha amantiin gara tokko ta'uu dhiisuu dandeenya maaliif seerri amantii keenyaa ijaarsi mana keenyaa akkaataa waaqeffannaa keenyaa fardaa lafa waan ta'eef an keenya sasamirraan isaan isa lafarraati waan ta'eef kanaafuu isaanirraa of eeggachuun gaariidha yoo hiikoo jettanitti garuu daakuu isaasitti dhibachuun isaaniiti abbootiin keenyaa namni yeroo hundumaa abidda bira rafuu gaaf tokko dibaan ta'ii nafuu jedhu namni wanta isaa ilaallan ejjiin deemu gaaf tokko maaliin ta'ii nafuu jechuuf jedheetani kanaaf waa'ee mana kiristaanaa keessanii waa'ee dubaroo maaramii waa'ee qulqullootaa waa'ee waaqummaa Yesuus Kiristoos ni kan biraa nu'aafu waa'ee waaqummaa Yesuus Kiristoos hin gallu kanaafuu jabeessaa qabadhaa inni sadaffaan kennaa siniif kennama jabeessaa ofirratti qabadhaa yaalleen tsaggaatiif qiyyaas tsagga kennaa siniif kenname jabeessaa qabadhaa jarana hunduma keenyaadhaaf kennaan nu kenname jira kennaan abbootaaf kenname jira kennaan daaqunotaaf kenname jira kennaan akka bushaniidhaaf kenname jira kennaan kun akka bolota keenya kana qubaan faarfatan kiraara rukutanii faarfatan maseenqoon faarfatan ululeen faarfatan kennameera kennaan bushuu kan kennameef jira hafuura qulqulluun tokko kennaan garaagara kaanillee abu faarfattoonni asirra dhaabattanii faarfattan kun kennaa ta'e isinii kenname isin warri teessanii dhaggeeffatan kun kennaadha beekaa taa'anii dhaggeeffachuun kennaadha teessanii dhaggeeffattanii gaa'ela gaarii uummattanii sinirraa phaaphaasiin dhalataka lallabaatu dhalata qeesiin dhalataka sinirraa kunis kennaadha hojii amantii hojjettu hojii eebbaa hojjettu hojii fayyidaa hojjettu ogummaa keessanii beekumsa keessanii humna keessanii kanaaf kennaa keessanii irratti eeggadhaa kennaa keenya akka eeggannuuf Waaqayyo nu haa gargaaru iyyaadatti yoo taatanii fi barumsa keenyaa ganamaa keessatti waa'ee ijoollee Geedi'oon kaanii waa'ee mukoota sadanii kennaa koo dhiiseen deemu jedhan sana yaadadhaa kennaa keessan dhiistanii eessayyuu hin deeminaa kennaa keessan kan irratti kunuunsaa kadhannaadhaan kunuunfadhaa kadhannaadhaan kunuunfadhaa kasominaanii kennaa keessan kan irratti kunuunfadhaa keessumatti obboloonni geggeessitoota taatan kennaan geggeessaa ta'uu kun kennaa hundarra caaludha egaa kennaan garaagaraadhaa baay'een jira karaa biyya lafaas kan kennamu egaa kennaa keessan kan eeggadhaa inni arfaffaan ulfina keessan eeggadhaa kabaja keessan ulfina keessan mee waan sin gaafadha naa deebisaa yeroo jalqabaadhaaf ulfina isaa dhabee kan salphate eenyudha maalan jedhe lafaana jirtu maalan jedhe yeroo jalqabaa ulfina isaa dhabee kan salphate eenyudha mee naa deebisaa faarfattoota eenyudha Akka sana eebbisu Saaxinaa'eel isa jedhamu Daabiloosiin yeroo ulfina qabu maal jedhama ture qulqulluu Saaxinaa'eel jedhama ture eddaa ulfina isaa of tuulummaadhaan soba dubbachuudhaan dhabe booda maal jedhame Daabiloos jedhame seexana jechuun afaan Ibraayistiiti Daabiloos jechuun afaan Giriikiiti hiiki isaa maal jechuudha ulfina isaa dhabe kan salphate jechaadha kanaaf maaliin ulfina isaa dhabe of tuulummaadhaan dhabe kanaaf of tuulummaan ulfina namarraa gatti waan ta'eef ulfina keessan eeggadhaa kasominaan inni kan biraa lammaffaa irratti ulfina isaa kan dhabe salphate eenyudha Addaamiidhaaf Hewaanii abidda qabaatu dubbannu bokkaan kun abidda qabaayyuu maarra waan abidda qofa keessa tannu